لا إله. كمال عبد الله نمن الرسالات جنة يوسف نمن جنازة الرسالات جنة يوسف كمال عبد الله لا إله بنت أرمى كل جلاليني جزء ويا غري بنت ويا غري كريستان ويا غري واقفة ويا بدل مكارك الله وجمال عبد الله الله جمال عبد الله جني والله جني براتك كيا إبرة شيخ فكذا ما ده شيخ الشيطان من الشيطان الرجيم كذا شيخون جتنسا أبو كمال عبد الله والله كن مسجد صلاة يوم دبي مين هنا سوون بقى يا شيخ جلالي برا اوكي شيخ نيروبي كم داواني سادا حالي سا شيخ نيروبي شيخ روبي فيامي تمالي إنما نجاح كيشوف فيامي سموت الراولي تودي إنما نجاح إني فيامي تمالي شيخ نيروبي والله إني فيامي تمالي نجاح ما تسي كامي غافتا كني ياددا ميجون تك كابا روزه سا مالك إركتي في لايف بيرتي أكنا لولاد وسنا رانة تيمبل بلي جاه إني أسوارو يوسيني جاتي سارب سودن الله جاتي سارب كتير أسوارو يوسيني جاتي نيجي guyaan nu gammanne kan guyaan nuti makkaarenne kan qabeenya kiyya dhabuunar guyyaan alhamdulillah ya babdi rakkadde wallah rakkadde bakkan qabatin nan qaba wallah deemaa nage ama jimaan kiyya guutullaa narraa lafa jige osoo bakka seenaniin barbaadu wallahi osoo bakka seenuu barbaadu jimaan kiyya guutuun narraa lafa jigan hay jarraa baarata hay jarra waa ayyo oromo giftiin uyal gaafoo sadaqaan uken gaafoo biyya sadaqaan uken biyya wallah kiyya leen kana sadaqaan uken gaafoo kennu waan qabdan zaraara onne timaantimii dinnichaa koofiyaa waan qabdan onne qurxummii samakii waan qabdan itti darbadda waan qabdan gaaffitan ajjeesu bakka kana beesen hin jirtu asillaa labbaabdi instagram kun kawarra magaalaati rabshaan hin jirtu arrabni hin jiru wanni takka hin jiru namoota aarifa kawarra dhayaa egaa nama aarifa qofaaf filamee bakka tana dhufu kawarra diaspora jechuun kawarra diaspora qofa kun kanaaf birrii qabu hiyyeessi bakka tana hin jiru anu hiyyeessa dura bakka tana rafu banda fidi ya irra hiyyeessi bakka kanaan beeku tiktokii keessatti aduu baay'ee ana tiktokii keessatti aduu na ajjeefte okay ya rabbi ajena michi ababdi kop onneen agenna jiraan nama tokko ayye kopira exactly professional okay sadaka yunar ganne gamba siya gujira zigichuna kamalleseno okay kabajamtoota doftoota warreen sagantaa abdeeshoo fi abbaa abdii yookiin haadha abdii daawwachuudhaaf as jalatti argamtan hundi keessanuu duraan dursee yeroo teessan aarsaa gootanii sagantaa kanarratti hedduu galatooma adda turree jirra baga nagaan dhuftanii isin jechuun barbaade jalqaba irratti kan lammataa abbaa abdii yeroo tante aarsaa gootee sagantaa kanarratti atis affeeramuu feetiif hedduu galatooma baga nagaan dhufte. Thank you. Atile na feru feetiif onne timaantima rabbi siyaate. Thank you. Okay, kana gaaffii duratti achi dabarraa gaaffiilee ittiin seenuu keenyaan duratti of ibsi jetti gaaffiin jalqabaa. Mee abbaa abdii of ibsi. Abbaan abdii eenyu maqaa isaa guutuu waaqa kama originala ka giseetti dhaladhee himumoo kama ammaa kana. Originala. Abbo bakka cabsee naman nan himi jala anin Abdurrashid Ahmad Muhammad naan jedhani. Abdurrashid
Muhammad. Amma bakkuma jirtu sana jira. Eessa dalatti? Yaa Rabbi. Warri keenya baadiyyaa nagalee nageelletti na godaanee nageelle qubannammaan kan baadiyyaa dalte. Nageellee Booranaa? Nageelle Booranaa qubate warri keenya ammaan kan. Okay, nageellee qubatan. Ulfaan mee abbaa abdii kara gaafii itti agarra. Abbaan abdii hojii TikTok malee hojii TikTokiin alatti hojii biraa ni qaba. Yoo kan qabaatu ta'e maal hojjeta? Haala hoteela hojjeta. Ana hoteela dalagadha. Hoteela sagalee dhaabayyuu. Okay. Hoteela dalagadha. Bakka nyaataa hojjeta. Mee ati abbaa abdii gara TikTok kana akkamitti dhufuu dandeenya? Maaltu si fide gara TikTok? Durii naaf caaltu waliin sirba beekta. Caaltu biyya Saudi Arabiyaa jirtu. Okay. Nuuf caaltu bana kanaaf caaltu tahicha nama sadii moo nama banallee sirbina guyyaa mara sirbinee firra tetteen hin sirbine. Yoo alleen bor sirbe iftaanillee caaltu sirba guyyaa kaanillee tahichatti nama arrabsaa akkas tattaana beekta. Okay. Caaltu ture jechuu jalqabumaa TikTok irra. Gaafan beeku Oromoon namni beeku caaltu amaan argennaan TikTokii isii sirbitu argennaan intala Oromoo taklaala akkisiin sirbitu naa jiran caaltuu fi Faayizaan beekame. Faayiza Abdallaatii fi caaltu jira. Jarasan namni wahii anaaf telefoona iyyuu hin qabne na agarsiisa. Ijoollee Oromoo taklaala akkisiin TikTokii keessa sirbitu jennaan anallee naa banaallee waliin sirba jedheen jennaan naa bananii jennaan diwutii godhee warra waliin sirbee jennaan caaltuu Saudi Arabiyaa hattuun qabdee nurraa Itoophiyaa galchite Faayizaan Itoophiyaa nurraa galte caaltullee na jalaa heerumte ana bicha sagammaa kan. Sorry, dhiifama guddaa. Okay, mee abbaa abdii jalqaba maqaa kan kee yeroo TikTok dura maal ture? Efasii deebitee abbaa abdii kan booda haadhaa. Eenyu ture maqaan kee jalqaba? Maqaa kiyya yaadadha ammaa kana gisee jalqabaatiyyuu abbuma abdiitiin banadhe osoo gara TikTok iyyuu hin dhufin dura osoo gara TikTok iyyuu hin dhufin YouTube jarkaanii fudhannee baaliyaa kee uffaa waliin jiraama hojjanna beekta. Gaafas iyyuu maqaa kiyya ijoolleen abbaa abdii naa baaftee jennaan ka TikTok illee abbaa abdii godhadhe akkasumas banadhe malee haaraa biraa qabu iyyuu. Aya, deebiteeti haadha abdii jijjiirti. Mee abbaa abdii maaliif abdii jijjiirti? Abbaa abdii gooti. Maali? Mee nuyi sababa haadha abdii jijjiirteef? Wannan ani dhaqee guyyaa tokko guyyaa irreechaa namni mara irreechaa dhaqeennaan harargeen irreechaa hin dhaqne jennaan harargee maaliif irreechaa dhaquu didde jedhee Oromoo maraa waliin dhaqe. Oromoo maraa waliin dhaqee harargeen irreechaa hin dhaqne ari'a jedhee ani balaa buusee jennaan. Damiin ka ammaan kan Ameerikaa jiru abboo kun abbaa abdii jettanii biran tataa'inaa kun haadha abdiiti rabbis abaarinna Oromoo waliin dhaqee akkasatti balaa buusu jira jedhee maqaa naa baase haadha abdii kun dhiira miti dhaltu wallaahi billah damiinan naa baase ka giiftii namaa kennu san damiin jaartiin qabdaa jedha haa tokko nama jala rabbis ajjeesinna jaartiin qabdaa naan jedha taa'e koomantiin gaafadde qofa deebista inshallah koomantii teessan immoo bikka mallattoo gaafisanitti kaayuu fi ni dandeessanii tole haati abdii achirraatti ta'uu dandeessee jechuu exactly okay abbaa abdii akkaan jibbitu eenyu haalaan jibbitu لا إله إلا نما نجيبهم هذا فاتي ربي سيجيزنا لا إله لو مرقت يصيرون قطع نجالة هذا فاتي والله بالله وياتكم من أصلي جيب وياتكم من مبارك جيب وياتكم تحيشة دونغت وياتكم حمزة دونغت وياتكم ريدي دونغت ربي سيجيز ينفروا هذا فاتي ينفروا دنيا ترى تيك توك ترى هذا فاتي يا أصوفولاني من تيجي هو جت تجري hari kasih marah bulan ini. Wallahi. Rakko. Astagfirullah. Aya, itu kan rah. Menjalani ada apa sih? Azan ugote. Afulani ilmu sedikit lah kisah tapi duran.
Mee haadha faatitti aanee namoota sadii namoonni ati akkaan jibbitu eenyu faadha? Kabiroo TikTok irraa. Abboon ani nama kan nama jibbu ijoollee rikoodii nama gootu. Ijoollee gisee Allah fi rikoodii na gootu. Wallahi akkan jibbu. Wallahi akkan jibbu. Rikoodii na godhatti dhufte. Hin jibba sanillee maqaa isaanii na jalaa babbadeeta gari. Ijoollee rikoodii na godhatti dhufte. Nama ammallee la giiftii naan kennine faa jibban. Nama dhayaas boora ta'ee giiftii naan kennine faa. Nama yoo waan badduu an dubbadde rikoodii na godhu faa. Nama osoo waliin heerumne harmumarratti wal dhuungatu ka wal faarsu kana faa hin fedhu. Hin fedhu waan akkana Oromoon akkana duniyaarra hin jiru. Warra dhayaas booraa kana haasa'e dhiyoota. Okay. Feetu jechuudha. Okay. Gaafii itti aanu maal jettii? Warra rikoodii na godhatu. Waa'ee kutaalee Oromoo naannoo adda addaatii arrabsita. Abbaan naannoo itti dhalates naannoo isaaniis hundan dhiisuu jaan anis rikoodiilee hedduu hin argine. Mee abbaa fi fakkeenyaaf hara naannoo Harargeetii sababa eenyuuti naannoo sababa nama tokkoo Arsiirraa hoo sababa Arsiirraa Jimmarraa hoo sababa eenyuuti. Sababa eenyuuti naannolee diinatti arrabsuu dandeesseeti yeroo hedduu ijaarse naannoo diinatti. Amma fara Harargee guyyaa duraa waan nan arrabseef sababa isaan irreechaan dhaqiniif. Jimma waan nan arrabseef sababa Abiyyiitiif. Arsii waan nan arrabseef sababa Jawaar. Wallagga waan nan arrabseef sababa Jaalmarroon Danqaraa taa'uuf. Shawallee waan nan arrabseef sababa namicha mootummaa Itoophiyaa ka jedhan Shimalis Abdiisaa. Warra kana nuti sababa warra kana warri kulleen arrabsameyyuu. Sababa isaanii jechuun. Sababa isaanii. Qabsoo nuuf dhiisanii walirra kanneen kan. Qabsoo nuuf dhiisanii. TikTok irratti nama arrabsitee takkaa namni hoteelatti yookiin bakka dalagatti sii dhufe ni jira. Arrabsuudhaaf. Laa ilaaha illallah. Haada lakkaayanii wallaahi haada lakkaayanii a'uuzu billaahi min shaytaan. Nama kudhanii hagamii hoteelatti dhufanii haada lakkaayanii. Sahanii an harkaa qabullee narraa fuudhanii lafa kaanii burcuqqoo sanallee lafa kaani shaayii sanallee achi godhu nyaata kanallee deem jaraa deebisu kootu naan jira haada lakkaayanii wallaahi hoote nan ajjeesi alla Oromoo yaa Rabbi akkasi gurbaan tokko naa kadhatee gurbaan miskiina fayyayyuu hin qabu erga biyyaa bahee warra isaaniitu takkaan agarree dhiisaa jedhee naa kadhatee narraa dhoguu naan na biraa yaa wallaahi haada lakkaa'uu fedhan isaan jira. Okay, mee abbaabdi jidduu tana waa'ee Nasraa Gursum gaddi dhiiftaa Nasraa Gursum akka jaalattu ibsa waa'ee Nasrarraa topic kaasuu turte akkamii Nasraa Gursum ni jaalatta abbaabdi maaltu ni jaalatta jedhu Nasraa Gursum onneetii yakee jiru onneetii namni yeroo jalqabaatti kan jaalatu Nasraa Gursum akka Oromooti jechuudha waan uummata gurraacha jedhe namni yeroo jalqabaatiif Oromoo ta'ee jaalalaan onneetii yakee seen kan yeroo duraa Nasraa Gursum keessallee bahuu didde keessa bahi jedheeni kadhachaa dhageessisa keessa bahuu diddee hagammaa kadhachuu jira isiin keessa bahuu diddee naan bakka wal fuuna jedhee namni wal fuudhuuf ji'a tokko callan nu hafa wal fuudhuu Okay. wal fuudhuu isiilleen onneetiyya fudhattee deemte alleen ta'isii fudhattee akkanatti onneetiyya guutuu ta'isii bira jirti tiyya ta'isii bira jirti ta'isiilleen tiyya bira jirti. Galatoon abbaan abdi Nasraa Gursum akka jaalatu nu ibsu jira. Mee osoo dhugaan ammallee kiila isii waa meeqan Oromoo caal takkaffaa artistiidha lamaffaa hayyuudha sadaffaa goota itti aansitee kunnoo diaspora ammallee abbaa qabeenya ana artistii fuudhu jira abbaa qabeenya ammallee warra Itoophiyaa faa jiru kan Saudi Arabiyaa faa jiru kan nama rabsuu miti wanna diaspora gurguddaa ammallee si yoo fuudhellee rakkan yoo hiyyeessa ta'ellee Nasraa Gursum isin na guddisa jaalattee jechuudha. Tabiraan fedha dhalaa midhaayyuu dhalaa natti hin fakkaatu gaandidduu na fakkaatti dagari Nasraa jallaa jaalata. Deenya kana geema sabaa sablammoota adda addaati wajjin geema yeroo taphattu ni agarra. Deenya kana jaartii waggaa 40 wajjin adiidha geema hojii taphattee turte. Baasetiin ture. Abbaa
abdi akkamitti maal siin jetteeti ati mee ingiliffaadhaan umriin tantee meeqaa giseettuun sanboota irraa 40 siin jettee ilmoo meeqaa si keessatti hafee jettee ilmoo afur akkanis siin jettee mee qaalitii san mee akkamii jechuu ni dandeesse mee ingiliffaadhaan nuu jedhin bis duraa akkam jetteeni. Isiin gisee duraa dhuftee jennaan how are you jennaan nagaya naan jedhe. You have husband jedhee you have husband yes yes no jedhe yeah bakka wal fuuna jedhee jennaan how many years old jedhee umniin tattee meeqaa jedhee years old gaafannaan 40 naan jedhe laa ilaaha illallah amma duuba jaartii dullatti kan 40 eessa keessa waliin rakkadhaa jedhee ilmoo meeqa si keessatti hafe jedhee gaafadhee wal fuunillee rakkoon qabdu jennaan 4 naan jedhe. Tabbisi ajjeesin dullattiin sun fayyaa miti iyyuu guyyaa san waan ijee dhufte akkana harka kana godhu fayyaa miti wallaa hangisuma saniyyuu mataa na aasi mataan si rabbi shik haa godhu adaa faranjiillee farsooruyi wallaa na faranjii farsooruyi dursee waan ijee dhufte dullatti yaa'u du'ijee na guyyaa san jibbe faranjii wama jedhanu guyyaa san jibbe. Abbaabdii mee dhiyeenya duraan takka hawaasni kun hedduu sitti aaranii si abaaranii koomantiin si arrabsanii dhiyeenya kana laayifii yeroo seentu haga nama olaanaa haga nama 5,000 yoolii soo nama hedduutu si daawwachuu eegalee hawaasni hedduu si jaalachuu eegalee maali jijjiiramteeti maal ofirraa jijjiirte hawaasni ammaan tana si jaalachuu jira abbaabdii duraan hedduu si ani narrabsa. La, an nasra galate fada. Nasra Mubarak musamma Mubarak akabba kiyya. Nasra akka halatiyya na gorsan guyyaa ma na gorsanii Oromoo walitti naqi Oromoon arrabsi shamarranii arrabsi eebbatan arrabsi goototan jirte. Nasra reefu jaartiin jette amma haadha. Gorsa siin jedhu gorsa. Ayyee. Okay. Akka haalatiyyaatiin na gorsite Oromoon tuqin, Oromoon arrabsin, Oromoon xiqqeessin, hayyoota irraa gor, sheekota irraa gor jettee na gorsite. Guyyaa mara ani hin dhagahu. Ammallee Mubaarak musammaa akka abbaa kiyyaa ta'ee guyyaa mara na gorsa. Oromoo tana tuqu leenca sii kenna naan jedhee naan dhiyeesse. Amma leenca naa kenne. Jennaan leenca naa kenne. Leenca Mubaarak leenca naa kenne. Walla si agarsiisu. Na kadhatee na dadhabee naan leenca naa kenne naan amma Oromoo iyyuu dhabas. Okay, sabboota Oromoon akkana si jaalachuu jalqabdee jechuudha. Ani ammaa kan nama tokkollee iyyuu naan rabsu sadarkaa callaa kadhadhayyuu aadharraa eegale. Eegisanii leenca naa kennanii, qurxummii naa kennanii, koofiyaa naa kennanii, onnee naa kennanii, daraarallee naa kennan. Waan mara iyyuu naa kennan dhiyoota. Na sodaata nama garii. Mee abbaa abdii ammaan tana gara gaafii itti aantu dabarraa. Mee abbaan abdii dhalatee efa guddate hanga ammatti mee umriin tante meeqa abbaa abdii? Wallaahi ani umrii tana yaadadhu ammaan kana. Gaafa durii haala xiyya faa gaafata 18 faa 9 faa naan jedhe dhiyoo tanan gaafanne iyyuu amma yoo 20 faa bira dabruun lafa. Abboo 20 fagoo bira dabre bara 2029 ka koronaa kaan iyyuu 20 seenuu jirta naan jedhan. Gaafa koronaa 2000. Amma yoo 22. Shan moo lama moo sadi wama akkasiisan yoon. Wallaahi. Tettee jirta gaafa abdii maanta nama guddaa taate. Nama jaartiin qabu malee amma nama guddaa wallaahi. Irra kan. Agammaa fuun. Abbaa abdii ammaan tana hanga umrii tanatti mee dhugatti dhugaa osoo hin sobne jaalalaan qabamtee ni beektaa? Allah jaalala waan isiin na goote. Allah walla jaalalaan guyyaa tokko intala takka irraa qabame. Wallaa jikkuma. Jalqaba irraa hanga dhumatti nu himee. Jalqaba irraa hanga dhumatti seenaa jaalateeti. Ijaadadha mana barumsatti intala takka jiran intala diimtuu xiqqoo takka. Kutaa takka irraa eegallee akka kutaa 7 waliin baranna. Wal jaalanna duuba gizee wal jaalannu kan waan nuti xiqqoo waan taateef waan biraa waliin gaafannu siileen harmu. Isiileen waan biraan beektu illee waan takka illee hin beeku. Mana barumsaatti gizee galle wama hojii manaa wal gaafan. Isii tamaariini isii manni barumsaa
isii barsiisan keenya isii ijoolleen ciccimoon ijoolleen kutaa sagalii faan jenna wama jaalalaatu miidheessa wal arrabsinu nam tokkollee nu dhaga'u rabbi sana jeesina wal arrabsina iyyuu wal Okay. Telefonan gaafilee irraa qabuttu dhaame. Aya, himtee moo kadhadhaatti? yaa Fidde si deebi'a. Na mucayyoo sanaa kutaa jahaa guutuu waliin baranne intala takka wal jaalanna duuba waan agartee harkaa wal qaqqabatan kaffaa waan daabbaa kana faa waan harmaa kana tokkollee hin beekne. Wama barumsa jalla haasofna waan jibanaafaa waan namni wannaa jiru. Inni mandhoosii duraan mana keessatti. Pole. Sorry. Aya. Isi nu waan daabbaa waan harmaa faa tokkollee hin beeknu wama jaalalaa tokkollee hin haasofnu wama barumsa haasofnu. Ifi wal jaalanna nagaya wal fuuna harka walirra kenna yennee yaana bakka feene wal qabanna waa walii wannaa ta'an hin beeknu walumaan taphanna wanni nu haasofnu waan jaalalaa osoo ta'e wama tamaarii callaa bakka nu gizee saniyyuu wal jaalannee jiru. Umriin teenya waan namni wal gammachiisu kanayyuu hin geenne waan taateef wama barumsa callaa haasofna garuu akka lubbuu wal jaalanna guyyaa maraa wal yaana. Wal jaalatten. Gachii bahe alla osoo takka callaa dhuungaddee hoode takkaan dhuunganne garuu erga biyya sanii deemee isiillee adda baanee isiillee na jalaa fuudhanii guddadhee nama guddaa ta'een osoo guyyaa takka callaa dhuungaddee gaafas osoo takka callaa dhuungaddee jedha wama san yaada bakka amma siisan fuudhanii ilmoo qabdiyyuu naan jedhan telefoonayyuu na jalaan kaasu dhaabbisi ajjeesu. Heerumtee ilmoo dhaltee jechuudha. Fuudhan na jalaa fuudhan yaa dhaltuu nama jalaa fuudhan osoo nama waliin rakkatu ilmoo qabdam. Telefoona isaa kaasu. Abbaaddi ammoo yeroo amma jirtu kanatti dhugaadhaan namni onnee si seenee ni haarabbi koomantiidhis ni haarabbi godhattee fuudhuu ni qabdaa. Ma nasraan alatti akkallee ni kaa hidhachuun beewa. Oh nasraan ni kaa hidhachuu beektaa? Okay. Galatoomi. Waan sadii waan dubartii Oromoo irraa jaalattuu fi waan sadii waan dubartii Oromoo irraa jibbitu. La ilaha. An dubartii Oromoo wannan irraa jibbu takkafaani gizee geema taphannee irraa baan namaan qaxxaamtu an safuu beeku an Oromoodha. Maarri ol daabbaa kan kee ol fuudhi hin fuudhu harma kan kee agarsiisi hin agarsiisu hin rakkatta laata akkanuma teessee silaata warra keennan na arga ummaa teennan na arga ati obboleessan qabdu ati obboleettiin qabdu maaliif miila ol fuudhi naan jedhe maaliif daabbaa na agarsiisi naan jedhe maaliif harma kan kee barafa jidduu kaa'e naan jedhe na rakkiftu takkaffaa san irraa jibbu. Lamaffaa wannan irraa jibbu shamarran Oromoo jaalalan beeku. Jala, wah masak ni sobdi malee jaalalan beeku. Jaalan na jettee nama sobdi malee jaalala wama tak jaalala dhugumaa qulqulluu san hin beeku. Sadaffaa. Ka sadaffaa moo? Ka sadaffaa? Ka sadaffaa isiiniyyuu miskiina taabbaa qabeenyatiif taabbaa qabeenyaan hin tahinillee wannan irraa jibbu takkaffaan gisi an giiftii kan daraaraa naan kennitu ati gurraacha naan jettu daraaraa naan kennitu kadhachaa dhagee daraaraa. Waan akka isin kennitu. Gisee tiktookii kennitu daraaraa kadhadha naan kennitu dhiiruma bicha giiftii naa kenna dhalaan namaan kennitu tiktookii dhalaan namaan kennitu sadaqaa namaan kennitu. Haaya. San irraa. Haaya. Mee waan irraa jaalattu osoo sadii nuuf himi. Waan irraa jaaladhu takkaffaa safuu beektu lamaffaa kabaja beektu safuu beekti kabaja beekti bakka gizee namni agartee walitti dhihaatee shamarran biraa akka barbaadde taatu isiin amaluma dur Oromoon qabdu san qabdi akkuma barbaadde tahuu dhabuu isiisan hedduu na gammachiisa. Akka shamarran Eertiraa fa'aa taatu. Safuu sanii irraa jaaladha bakka safuu teessan eeggadhaa shamarran Oromoo yoo abbaa feetan waliin geema taphattan yoo kofoo ofirraa baasisaniin jedhan yoo daabbaa keessan ol qabaasaniin jedhan nama tokko daabbaa keessaniin agarsiisinaa jedhin safuu Oromoon safuu qabdi waan akkasii dhiisaa jedhin
وانسان الرجال لك. اوكي قالتهم حواسني ملتو بك ملتو غافي سنتي اباب دي تيف غافي اركو فيني دندسني ان غافي سنبا tole me abbaabdi dhiira taa'oo wanni si aarsu miidiyaa kanatti maalime dhiira Oromootirraa. Dhiira Oromoorraa wanni na aarsu dhiirti Oromoo rakkoon waa jana jantee osoo jaarsa qabdu waa jana jante. Ta'an beeku bichaa an mistirii wallaahi mistirii sanitti ba ijoolleen dhiiraa osoo jaarsa isaanii qabanii shamarran osoo jaartii ifii qabanii shamarran biraa jana jiran. Shamarran biraa jana jaranii yoo guyyaan jana jaranii halkan telefoona irraa cufatan yoo jaartiin isaa rafte dhaqee jana jara wallaahi dhiirti Oromoo duuriise shamarran Oromoo tokkoon keessan jaarsa keessan laala telefoona isaa sakattaata malee waliin hin rafinan halkan tokko yoo inni hojiirraa gale telefoona isaa sakattaa waatsaappii dhaqa bakka wanni namni irraa waa dileetii godhu dhaqee seentu jira bakka san dhaqa har'a maal namaan sattii wali barreessaa oole har'a maal dileetii godhe bakka san jira bakka san alatti sanitti agarsiisa bakka san dhaqaati mistirii isaa guutuu akkasitti saaxila dhiirti Oromoo duurii if eega nama sanirra jana jedhe an dhiira Oromoo sanumarraa jiru. Okay, wow, galatoon. Mee abbaabdi hanqaa irratti TikTok irraa maallaqa meeqa nyaatte ammoo meeqa qabda? Amma duuba saraata amma uffata iyyuu bitatne maal jedhee sitti naa rabsanii uffataan iyyuu bitatne. Meeqa irraa? Laal kaachi kee jirtu ilaan arge garuu keessaan baafate. Ta keessaa baafatte ni qabdaa? Takkallee keessa naa bahuu diddee kunno nama meeqa geesse abboo keessaa naa baasa jedheeni wallaa keessa narraa rakkatte. Takkallee keessaan baafan. Okay, meeqa keessaa qabda ammaan tana? TikTok irraa meeqa argatte? Kalee leenca lamaa fi qurxummii 8. Leenca lamaa fi qurxummii 8 kennaa jiru. Dalagee ture maallaqa iccitii warra TikTok jeeti maallaqa abbaabdii jee dooraala 400 fi wayi TikTok irra baasee ture dhugaadhaa? Doolaarri 400 qabaa doolaarri 400 callaan heeratu. Kijib 400 maal abboo 400 callaan 400 irra guddoo 400 dayaasbooraa qabnaa nuti dayaasbooraan keenya guutuun kunno wannaa jira 400 waan xiqqoo ta'u kijiba nama akkas nuun jedhe sun nu soba keessaa baatee. Ni dhageessaa? Okay, gaafileen amma si gaafadhu tana sakandii 5 daftee naa deebisuu qabda tole. Ayyee. Daftee afaan irra naa deebisuu qabda. Ayyee. Irra deebi. Namni maaliin madaalama? Irra deebi. Namni moo nama ta'uu isaatiin madaalama sammuu isaatiin madaalama qabeenya madaalama. Okay, namni maaliif maraata? Yoo beesee dhabe maraata namni yoo beesee dhabe maraata malee waan biraati jiru. Laga dhabe maraata. Okay. Namni ati haalaan kabajju eenyu? Mubaarak Musammaa fa'a. Firoo Mubaarak Musammaa onni biyya keessa seefaman nama dhiiraa kan Oromoo keessa leenca lafa raasisan abboora Abdurrahmata isaanii. Okay. Guyyatti wanni ati osoo hin goone hin oolle maali? Sagalee nyaadhaami guyyaa mara. Nyaata. Okay. Yeroo baaqaati maal goota? Yeroo dura irrii baaqaati maal goota? Jalqaba ija banadhaami akkasitti ija banadhee gabba ka'ee fiidhaan. Rabbi sittiin godhini osoo raftee haatu dhalaa taatee of agarte maal goota? Laa ilaaha dhaqee heerumu na fuudhaa jedhee wallaa gad dhaqee heerumu. Eenyutti heerumu? Taayishatti heerumu. Taayisha osoo shamarran ta'e taayishatti heerumu wallaa. Rabbi jajjeesin. Okay, guyyaan ati hin daganne guyyaa kami?
Guyyaa kun xurroon irraa muranfaa. Guyyaa kun xurroon irraa muran. Wallaahi dagadoo. Maal namatti nama irraafatu jira. Maal irra wallaahi irraafadhu. Maal kofras? Maal kofras? Ama maal kofras kan? Wala kanita. Guyyaa gammadde guyyaa qabdi. Guyyaa ati haalaan gammadde guyyaa qabdi. Guyyaa mubaarak musammalee jaraa kennee innaan boo'esan. Wallaa gammadee achumaan boo'eyyuu gammadee achumaan boo'e. Firoolleen na boo'ichisee mubaarakillee na boo'ichisee warra lachuu gammadee. Habbaatti. Taa'imni maasirraa nama bu'aa dhugatti. Garaa keessa malee maaliif narraa dhufan dhiira? Maal narraa dhufu? Garaa keessa bootti malee dura. Imimmaan bootti. Garaa keessa qalbii fa'aa garaa fa'aa onnee fa'aa wama kanaan boo'an. Okay. Mee addunyaa kanarraa wanni ati haalaan tumaadha. Kan jibbe? Haalaan dinqisiifattu yookiin ati haalaan dinqisiifattu. Addunyaa kanarra waan haalaan dinqisiifadhu warra telefoona midhaasifaa dinqisiifadhu. Warra telefoona midhaasifaa. Telefoona midhaasifaa. Nasraan gursumsii dhufte. Fuudhuu fedhaa miisii duraanuu baga dhuftee. Koomantii si qofa jirti. Du'i jedhi. Okay. Abbaabdi osoo guyyaa tokkoof jechuudha. Abbaa TikTok si godhanii namoota 4 namoota ati TikTok irraa biloog gootee dhabamsiistu nuyi. Takkaffaa haadha faadhee biloogii godha. Lamaffaa tahishaa mi'uutii godha. Lama. Namni biin kan. Nasraallee guyyaa sadiif adabbii waarniingii godha. Nasraallee waarniingii godha. Akkasiin nama jala jira. Okay, wanni. Akkasiin life is it. Ayyees sadii takkaasiif. Sadaffaa sadaqaana jalaa fite asliillee guyyaa 4 fi adab. Sadaqaana jalaa fite adabbii irra haa. Akkasiin life is it. Okay, asli akka inni life godhu. Akka inni life guyyaa 5 ana bicha sadaqaa kana akkinni sadaqaa na jalaa fitee guyyaa 5 adabbii irra haa. Okay, galatoo. Mee sheekota keenyarraa sheekota miidiyaa fayyadamu keessaa namoota 4 namoota akkaan jaalattuu fi dinqisiifattu nuyi sheekota keenya ulamaa'ii. Raayyaa abbaa mancaa. Takkaffaan raayyaa abbaa mancaa. Takka. Lamaffaan sheek Amiin Biroo. Lama. Sadaffaa sheek Arsiisan ka akkanaa maaree jedhu san maqaa isaan irraa fate kan arma dhufe haa. Akkam jiru? Gurraacha san. Sheek Arsii gurraacha san abbo. Olka'e gattaa'e achisi qassik. Isa san olka'e gattaa'e achisi ol dhaabbate bakka nuu haa baatu rabbi riskii nuu haa kennu kan jedhu san fedhe akka malee jaalladha wallaahi isa ammallee Ahmad Jabal fa'aa akkana jaalladha iyyuu Ahmad Jabal fa'aa leenca bara Ahmad Jabal fa'aa. Ahmadiin Jabal inni Ahmad Jabal. Ahmadiin Jabal leenca san fa'aa akkana jaalladha raayyaa abbaa mancaa fa'aa Ahmadiin Jabal fa'aa Sheek Amiin Ibroo fa'aa Sheek Kaankaa kan ol fa'i gattaa'e ol deebi gaffuun nuu kenni yaa rabbi jedhu san fa'aa jaalladha. Hedduu nuti jaalladha. Salaam jechuun. Okay. Galatoomii mee gaafileen gaafatee haadha. Wanni Sheek Roobee jettan qabadha afaan keessa Sheek Roobee durii jedhe. Horii. Sheek Roobee jettan nama jala yaaddu durii jedhe. Sheek Roobeetii fi Sheek Kamaal TikTok. Tokko TikTok irraa balleessu yoo hin jaan eenyu balleessa sababa hojii. Kamaal Abdalla
نمني الرسالات جنة يوسف نمني جنازة الرسالات جنة يوسف كمال عبد الله لا إله بنت أرمى كله جلاليني جزء ويا غري بنت ويا غري كريستان ويا غري واقفة ويا في اللي مكانك الله وجمال عبد الله الله جمال عبد الله جني والله جني قراتي كذي إبرة شيء كفكرة ماله شيء كل شيطان من الشيطان الرجيم كذا شيء كون جتنسا أبو كمال عبد الله والله كن مسجد صلاة يوم النهار دبي مين هنا سبحان الله يا شيء كذا اللي بدأت اوكي شيخ نيروبي كم داواني سادا حالي سا شيخ نيروبي شيخ روبي فيامي ماليش إنما نجاة شو فيامي سموت الراولي دودي إنما نجاة نجاة إني فيامي مالي شيخ نيروبي والله إني فيامي مالي نجاة ما تسي كامي قافتا كني هذا دا ميجون تك كابا روزة سام على غير كده في لايف بيرتي أكنا اللولاد وسنا رانة تيم بالبلي جاه إن أسواروزا يوسيني جارتي سارب سودون الله جارتي سارب كتير أسواروزا يوسيني جارتي دي guyaan nu gammanne kan guyaan nuti makkaarenne kan qabeenya kiyya dhabuun guyaan connection toonu ba abbootii Yes, also jati sa baruan. Ya wani jesuni bado ya jesuni mali da judan desan. Bado guyanan gammaji at guyanan qabenya kiyetti dabe ar guyanan jati fude finfinne bale robe finfinne na adadi ar ya be bar jati yum fune also jati fude wallahi rakan fayyan kauna mitazo fayyamiti mana hakima geessa jedhi fayyamiti sheeka roobe hakima haa geessanii ilmee waraanani sheek Kamaal Abdalla quraana irratti haa qara'anii islaama godhani bakka dhaamsan sheekota lamaan sanii qabu ilmee waraanaa jedhaani sheeka roobe ilmee waraani okay aya